Ashamaa harka fuunee kabajamtootaa fi jaalatamtoota hordoftoota Absemboo jalatti argamtanii akkam jirtu fayyaa keessanii ani nagaa kiyyaa galata waaqayyoon isiniin jedha. Akkuma jalqabaan viidiyoo kiyya argitanii like share subscribe gochuudhaan na bukkee dhaabbadhaan isiniin jedha. Hordoftoota kiyyaa jalqaba isaa kutaa sadaffaa irra ga'ee ture viidiyoo kan dangalakkisuu jalqabeen isiniin jedha. Kun immoo har'a kutaa arfaffaa jechuudha. Kinoo manni mucayyoo sanaa akkas ta'ee jira jechuudha. Sun baarri inni mul'achaa jiru sun baarri golaa lamaanidha jechuudha. Kinoon isiliirra jiran isiniin jedha. Baarri maskootii wantoota garaagaraa hundumti isaa xumurameen isiniin jedha. Kinoo kana fakkaataan isiniin jedha. Yoo isinitti tole like share subscribe gochuudhaan na bukkee dhaabbadhu. Ana jajjabeen isiniin jedha. Kanaaf kinoo kana fakkaata. Duda duwwatti deebi'ee immoo kinoo baarreensaa akka fakkaata jechuudha. Ganaa xumuramaa jechuudha. Naaf kinoo akkana fakkaata. Baay'ee tokko bareeda jechuudha. Keessa isaatu nasalamaa jira irra jalqaba waan ta'eef inni kaansaa ganaadhaan isiniin jedha. Isumarra naansee immoo kushiinaan isin agarsiisaa jechuudha. Dallaa fi kushiinaa. Dallaan akkasittiin hafatoon ta'in ganaa qorqorroo itti naannaa waan ta'eef. Nimmoo kinoo qaxxaayee viidiyoo lammaffaa jechuudha. Kana fakkaata viidiyoon isaa addaan hin kute jechuudha. Dallaan isaa kinooti. Dallaa kana hunda isaatti ganaa qorqorrootu naannaa jechuudha. Hunda isaa jechuudha. Dallaan ishii lafti ishii ammanaa jechuudha. Kinoo kushiinaan immoo kana fakkaata. Qo'achi ba'een isin agarsiisaan isiniin jedha. Baay'ee tokko bareeda dhugaa rabbii dubbachuu fi baay'ee tokko bareeda. Jedhamti egaa dadhabbiin namaa immoo kan dadhabamuuf akka bareedee wanta yaadan tokko bira namaaf ga'uu fi viidiyoo isaa yeroo hojjetan isaa immoo amma jarree warra suuraan isaa ba'anii kun kushiinaadha jechuudha. Kushiinaan kun baay'ee bareeddii gana sirreeffama waan ta'eef warra jirre turan immoo misaa dhaabbaniin isiniin jedhaa reefuun dhufa waan ta'eef silaannaa hojjetanii isinii waraabuu hin danda'an tureeyye. Ijoolleen immoo asii bishaan waraabaa jiran isiniin jedha. Hordoftoota kiyyaa dhugaa dubbachuuf baay'ee tokkoon gammadee ani damma fakkeenyaaf dagaafa dudduubni dhoobameetiin dhumne amma innaan dhufu maqaaniin waan hundi isaa ugalee jira jechuudha. Oqqeefu karaan keessa seenuu dhabe oqqee waan kaa'ee jiru malee gorri isaa keessi baay'ee tokko bareeda jechuudha. Maqaan isaa laala. Kanatti balballi isaa immoo maal akka fakkaatu isiniin agarsiisa jechuudha. Balballi isaa laameeraadha jechuudha. Maskootiin isiniin jedha. Subra isaa isiniif maxxansaas gubbaatti maalidha kaareedha. Inni akkas fakkaataan isiniin jedha. Baay'ee tokko bareeda. Dhoqqeefu karaan keessa seenee isinii waraabuun dhabe malee baay'ee namatti tola. Innaa kanadha isiniin jedhu hordoftoota kiyyaa isiniin agarsiisa warra maskootii kun dhoqqeedha jechuudha. Mul'ata isinii inni silii isaa akkasittiin bareechaa jiru bakki baay'ee tokko bareedaan isiniin jedha. Baay'ee bareeda. Reefu hin xumure jechuudha. Mamsaadhaaf yaa'anii isiniin jedha. Reefu hin dhufaa. Baay'ee tokko bareedaa gola isaa keessa seenee egaa isin agarsiisu. Agolli hin assalamne kinoo baarri kefilee inni tokko kana. Shuu Ashamaa jirtu hordoftoota kiyyaa akkam jirtu fayyaa keessanii ani nagaa kiyyaa galata rabbiin isinii jedha. Hordoftoota kiyyaa har'a baay'ee tokkoon gammadee jira. Maaliif yoo jettanii mucayyoo isiniin jedhee akkuma jalqaba viidiyoo jalqabaa argitanii fi hordofa isaa jalqaba isaarraa kaasanii sagaleen kiyyaa isinitti dhaga'amuu dhiisuu danda'a. Maayikii gatee dhufe waan ta'eef isiniin jedha. Baay'ee tokko namatti tola. Baay'ee bareedaan isiniin jedha. Maaliif hojjettanii namni tokko imaanaa isinirra kaawwatee imaanaa sana yeroo galmaan geessan baay'ee isin gammachiisa. Baay'ee namatti tolaan isiniin jedha. Kanaaf immoo hordoftoota kiyyaa warreen viidiyoo kan isin bira ga'e laakii sheer naa gochuudhaan na bukkee dhaabbadhaan isiniin jedha. Akkasumatti hundumti keessaniyyuu
mana fagaatu baay'ee wanti ta'an isiniin jedha baay'ee namatti tola xiqqooshii yaani ammaaf namoonni baay'inaan itti galanii waan hin jirreef wanti ta'an isiniin jedha baay'ee tokko namatti tola innaa qorqoorroon immoo kanarra bu'ee hundi isaanii salamee amma jalqaba kaasee hanga dhumaatti viidiyoo waan argitaniif viidiyoo kiyya laayik sabiskiraayib godha yaada qabdan immoo naa qooda yuutuub kiyyaa isin fagaachaa jira sabanni fagaachaa jiruuf immoo ilaalcha isin qabdan yoo inni immoo share gootan like gootan comment gootan bakka kamaa fi namni bu'aa baay'ee keessa darbee viidiyoo waan hojjetuuf isin immoo like share gootan taanaan baay'ee nama dabbara batalaa biyya Itoophiyaa keessa ta'anii namni waa meeqa nama laaloo viidiyoo jennee innaa isin biraan geenyu like waan nuuf hin goone kanaaf xiqqooshii faffagaachaa jiraan isiniin jedha kun ammoo amma deebi'ee dhufeen isiniin jedha yaada qabdan koomentii jalatti yeroo marii koomentii kiyya banaadha koomentii jalatti naakaa viidiyoo kana ammoo yoo mana kana ammoo maatii ishii yeroo dhufanii itti galanii yeroo koorniisii yeroo qilame wantoota garaagaraa irratti hunda isaa viidiyoo isaanii argituun isiniin jedha immoo manni kun baay'ee ariitiidha yoo inni immoo jiraamatti dhaga maalladni jiraanna wanti dafee hin xumuramne hin jiru dafee xumuramaa jiran isiniin jedha kanarratti yaada qabdanii nuuf qoodaan isiniin jedha turtii gaarii qabaadha siniin jedha ciao maaliif kinoo akkasittiin obbo Baqqeenis immoo jiruun isiniin jedha no jiruun isiniin jedha isaan faana dhumnaadha jechuudha isaanidha imaanaa kana kan fudhatanii galmaan gahaa jiranii ani maqaafi malee dhugaa kan itti dadhabaa jiru kan yeroo isaa irratti gubaa jiru hojii isaa eegee manaamni isaadhaan isiniin jedha isaan haa galateeffadhaan isiniin jedha hordoftoota kiyya maal jettas Bauka.